Daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Keessummaan keenya immoo obbo Kennaa Dheeressaati. Obbo Kennaa biraan mallee gaafii keenya hin xumurre, isaanis yaada isaanii hin xumurre, gara isaaniittan isin deebisa. Obbo Kennaa gaa waldaa keenya keessa qofaa miti, biyya kana keessa dargaggeessatu baay'ata, humna oomishaa baay'ata. Akka isin dura kaasaa turtan humni oomishaa kun immoo hojiitti galee hin jiru, baay'eensa hojii dhabeessadha. Kanaaf waldaa keenya alatti dargaggeessi keenya hojiitti akka galuuf jechaan entrepreneurship jennu kanaaf eenyurraa maaltu eegama? Dargaggeessi kun immoo hojiitti galuun bu'aa akkamii biyyaaf qaba? Mee waan kanarratti hubannaa akka argatanii fi miseensota keenyaa fi daawwattoota keenyaaf yaada nuu kenna. Amma hojii dhabdummaa kun baay'ata, garuu gaaffiin yeroo hundaa keessatti eessatti badee hojiin kun kan jedhu anaaf gaaffiidha. Eenyutti eessatti badee hojiin kun? Baasuma hojiin sammuu keenya keessa jira. Hojiin sammuu keenya keessa jira. Na yaadadha warri wajjin barachaa turre Aksum Yuunivarsiitiitti jiru, isaanis beeku. Hojii achumatti hojii uumne. Hojii nuyi uumne suni amma assignmentii namni hojjetu inni kaan qormaataa fi qorata isa ofii dubbisee ofii deebisu, inni kaan assignmentii yeroo hojjetu qabu namni baay'een. Amma yeroo sana nuyi jira obboleessi tokko ammallee asuma jira. Darabee hojjetaa ture waan akka propozaala kana fa'aa wal gargaarree assignmentii hojii mana kana fa'aa kan sooshooloojii sin hojjennaa, kan jiyoogiraafii sin hojjennaa. Nuyi garuu manaajimentii baranna. Kan jiyoogiraafiin hojjennaa, sooshooloojiin hojjennaa, siivikii kana, poolitikaal saayinsii kana hin hojjennaa, kan fiiziksii fa'aa kan warra injiinaringootaa kana qofaan hojjenne yeroo sana. Yeroo sana yaa hojii taksum jira jechuun miti gaa hojiin nu keessa jira yaada jedhu hojiin sammuu keenya keessa jira. Kanaafuu maal barbaachisa dargaggoota keenya warra miseensa waldaa keenyaas akka biyya keenyaattis warra jiran warra miseensa keenyaas hin taane kanuma keenya waan ta'eef hojiin sammuu keenya keessa jira. Kanaafuu maal goona? Nu garuu lafa barbaanna. Nu garuu gabatee beeksisaa irra barbaanna dhugaa dubbachuuf taanaan miti. Nu garuu gaazexaa irra barbaanna. Nu garuu biiroo namaa barbaanna. Dhuguma yeroo tokko maal jenne obboleessi tokko jira Fiqiruu Laggafee jedhama. Yeroo Aksum Yuunivarsiitii dhabaa maal goona jennaan waa interpreneurship isatti deebisa gaammas. Maal goona jennaan giddugaleessatti walitti dhumnee warra business consultancy warra hojii akkasaan uummatanii fi dargaggootaaf konsalti goona hin gorsina gorsa laanneen eessatti bananna magaalaa Gimbiitti bananna giddugaleessatti waliin jenne. Yeroo sana durumaan nu keessa jira ture jechuudha. Yeroo sana inni lekcharii ta'e barsiisaa yuunivarsiitii ta'e ani baankii biyyoolessaatti koottu jedhanii yeroo sana akkasittiin yaa'u adda bahee mul'anni kun durumaan jira. Garuu hojiin sammuu keenya keessa jira. Kanaafuu dargaggoota keenyaaf ani qabu dargaggoota biyya keenyaaf afaan kanaa warri dhaga'an hojiin sammuu keenya keessa jira. Kanaafuu maal goonure ilaalcha nuyi hojiif qabnu jijjiiruu nu barbaachisa. Ilaalcha hojiif qabnu amma kan biraa jettaati kan keenya yeroo tokko nama gaddisiisa dhugaa dubbachuuf amma baasii keessa sa'aatii dheeraa dhaabatanii dhaqanii hojii vaakaansii beeksisa adda addaa bahu kana dorgomuun nama nuffisiisa namni nuffu jedhee nuffa dargaggeessi kanuu taasii keessa sa'aatii dheeraan taa'anoo akkamitti naqee galmaa kan jedhu jira dhuguma. Kanaafuu ilaalcha nuyi hojiidhaaf qabnu jijjiiruun isa guddaadha. Lammaffaa yeroo ofii tuulaanne ani kennaa maaliin qaba? Maaltu na keessa jira? Amma ati kan biraas keessa jira. Ana keessa kan biraatu jira. Waan na keessa tun hojjedhe dajechisiisu jira. Waa'ee maallaqaa maaliif? Beeka dhaggeeffattoonni keenyas maallaqa walaa isa kana wallaalle akka isaan warra jechuu danda'u ta'a. Wallaalle isa kana sababa beennaa jechuu danda'u ta'a. Garuu kan maallaqaa miti dura ayidiyaa yaadarraa ka'a. Waan tokko yeroo lama uumamedha mitiire tokko yaadarratti uumama. Lammaffaa immoo isumatu lafa ga'a. Isumatu lafa ta'a. Manni kun ikkoo hin turre
dura blueprintii isa ture. Blueprintii isa sana yeroo hojjetanii fidanii lafa kaa'an. Kanaafuu blueprintii maaltu nu keessa jira? Maal hojjenna nuyi? Ani maaliifani gara biyya lafaa kanaa dhufe? Kitaaba tokko gaaffii akkasii gaafata. Do you know why you were born? Maaliif akka dhalatte? Maaliif akka dhalatte beekteettaa? Maaliif gara addunyaa kanaa dhufte? Gara addunyaa kana dhufuusa kan abaaru baay'eetu jira. No. Gara addunyaa kana dhufuuf kun nuuf riwaardii guddaadha. Addunyaa kana irratti waan haaraa hojjennee akka darbinu, waan haaraa uumne akka darbinu, Rabbi nutti hin hir'ifne. Waaqayyo serebireemii nu keessa kaa'e mitiiree serebireemii nu keessa kaa'e meedullaa obolongaataa nu keessa kaa'e miti wal qabatee akka deemuuf akka xiinxalluuf serebireemiin keenya akka yaadaan qabuuf naannoo kana dhufa mitiiree wantoonni yeroo akka seef ta'aniif akka yaannuuf akka karoorsinuuf akka hojjennuuf gaaddisa gaaddaa loojikiidha mitiiree dhufee nuun hojjetu Waaqayyo Rabbi wayii nuun hojjetu akka sammuu hojjetu yaada hojjetu nu keessa kaa'eera waan ta'eef sammuun keenya kun albuuda guddaadha. Yaadni dargaggoota keenya keessa jiru kun ofitti galgalanii of hin laalle malee daawwitii isaan qabaanne malee warri qabaatan immoo jiru baay'ee. Toopitaanii warri ba'an jiru. Hojii uumanii hojii xiqqoorraa warri guddaarra kan dhufan jiru. Laayik pirezidaantii wal dargaggoota iddoo isaan dhufanii beekne. Godaa dhufanii amma kana godhanii amma kana ga'anii iddoo kanatti dhufani. Sammuu keenya keessa waan jiru mul'ata keenya keessa waan jiru of dubbisuu kitaaba tun dubbisiin of dubbisuu naannoo tun dubbisiin of dubbisuu of ilaaluu of xiinxaluu nu barbaachisa malee ilaalchi nuti keenya jijjiiramu malee albuunni guddaan kennaa guddaan mul'anni guddaan ogummaa guddaan I am sure sammuu dargaggootaa keenya keessa jira. Maal akka dhugaa dhatti ilaallaa fi isaantu of laaluu qabu nutu of laaluu qabu hunduma keenya nuyi of laaluu qabna. Adeemsa amma kana adeeme keessatti amma yeroo yuunivarsiitii baradhu ani maaliifan akkas godhe beektaa rakkootu uume rakkoo proposal hojjennee akka maallaqa fudhannu namoota gursinee walitti qabnee akkaataan isitti riseerchii teessisii isaanii pireezenti godhan teessisii awutlaayinii baafnee ofumaa kan akkam goonu kan godhe maanni rakkoodha. Wantoota adda addaa kana akkuma yaaluuf kan godhe rakkoodha. Yeroo Aksum yuunivarsiitii dhaqe ayyaana luba tokko luba Taamiruu jedhamu qarshii 100 naa ergani Aksum yuunivarsiitiitti. Qarshii 100 biggifalu. Yaa isa fuudhee Aksum yeroo deebinu miilaan an deema gaa. Miilaan deemna maaliif irraa hir'atti ka. Irraa hir'atti 100. Waan ammas 100 naa ergu lubni kun. Moo maalaan godha jedhee yaade. Assignmentii hojjechuutti kaane, ijoollee gargaaruutti kaane, ijoollee barsiisuutti kaane, isan beennes, isan beekinis, hindi bifama ka laabirii marraa fuunetti naan biraa miti. Mana kitaabatti kitaabni mana kitaabaa jira, waan haaraa dhumna miti. Isuma sana isuma laabirii keessa jiru fuudhamee itti himama. Isuma laabirii keessa jiru fuunee, isuma barsiisan barsiisu fuunee, isuma baranne fuunee, deemnee shergoone. Qarshiitti immoo jijjiirame gaa qarshiitti jijjiirame. Yeroo sana proposal hojjechuu qabna. Birii 15 hojjechuu tan ka'ee maaliifi bara baasee kitoodhaa isheen isheetu birii 15 magaalaa gaafa laallu kana booda birii 15 achi booddee jaakettiin qorra ture argitee rakkoon akka namni hojii uummatu nama godha hin qorra ture yeroo halkan qorru jilbasi cabsaa jaakettii haguuggatanii mana kitaabaatti bahanii galan doormii mana kitaaba itti deeman dhaqeen gaafadhee qarshii 65 proposaaluma ismaani nama kan biraa advice godhee birii 15 hojjedhe amma birii 60 tan guddise. Rakkochatu rakkoo birrii 60 isa birrii 60 furuu qaba argitee rakkoo birrii 60 furuudhaaf isa birrii 60 sana yaa ol goleemsaa deemuun barbaachisaadha. Sana booda sanumaan hojiin rakkoon hojii uumuu nama barbaachisa. Isa jedhu bira sammuu keenya keessa jira yaada jedhuufi yeroo sana achuma ijoollee advice gochaa ijoolleen beeku yaa karabaataa achuma bitannee suufii achuma dhisiifannee kophee achuma dhisiifannee yeroo gallu maalumcaa yoom eebbifamtaan an jedhani hin gaafanne kan uffata suufii sana eebba kan hin gaafanne waan ta'eef maatii hin gaafanne waan ta'eef isa kanaaf hojjennaan yaada keenyaan hojjennaan ilaalcha nuyi hojiif qabnu jijjiiramuu qaba baay'ee naannoo keenyarra of ilaaluu qabna ollaa keenyarra of ilaaluu qabna jireenya garaagarummaa dhaloota gidduu uumuu qaba waldaan keenya waldaan dargaggoota caaffee hojii gamtaa walii galaa garaagarummaa uumaa jira dargaggoota warra dura turanii fi dargaggoota ammaa gidduu garaagarummaan xiqqoon uumamaa jirti.
garaagarummaa xiqqoon uumamaa jirti. Garuu dargaggeessi keenya kan biyya keenya keessa jiru kan magaalaa Finfinnee fi Oromiyaa keessas jiru nama 1,200 isumaan biratti gasana qofaadha. That's a big question. Kanaafuu ammayyuu hojii guddaa nurraa eegama jechuudha. Hojii uumuun dirqama. Jaddu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu musluufumarraa fagaadhu. Tole Obbo Kennaa galatooma dargaggeessa keenyarraa waan eegamu ofiisaa ilaalu hojiin isuma harka jira sammuu isaa keessa jira yaada jedhu nuu kaaftan ibsa bal'aallee kennitanii fi galatooma. Kanatti dabalataan immoo qaamoleen adda addaallee deeggarsa gochuu qabu. Mootummaarraas wanti eegamu jira. Jaarmiyaalee akka waldaa keenyaa kanarraas wanni eegamu jira. Mee waan sanarratti dhaabbilee akka kanaa kanarraa maaltu eegama mee waan kanarratti nu dubbadha. Warra kanaaf qooda fudhattoonni jiru. Keessumaa sustainable entrepreneurship fi hojii dhabdummaa dargaggootaa hir'isuu fi innoveeshinii dabaluu irratti wanni rakkoo uumameef fala haaraa barbaaduudhaaf falli haaraa uumame sana immoo itti fufsiisuudhaaf stakeholderonni yookaan qooda fudhattoonni hedduutu jiru. Fakkeenyaaf mootummaa dhumarraa kan agarra. Mootummaan amma akkaataa utilization isaati malee we are fully resource. Resource ga'aa qabeenya ga'aatu jira. Qabeenya ga'aa waan majaan argamu kana. Isa jaa argamne maaliif iyyuu sagadaar fuudhee lafa jalaa qunnumu isa dhiisoo sammaa warri meeshaa laalaa yaaleelani. Garuu nuyi isuma bakkee jiru kana waa hedduutu jira. Resourcein. Egaa entrepreneurship keessa laandiin barbaachisaadha. Maaliif qilleensa irratti hojjetama miti waan ta'eef. Faaktarii guddaadha kun. Variabilii isa guddaadha. Lafti qabeenya guddaadha. Lafti qabeenya guddaadha. Actually lafti kan mootummaaf kan uummataati jedha biyya keenyaas kan biyya Itoophiyaa. Kanaafuu mootummaan isuma kana hin argaa laata yaada jedhuudhaan utilization isaa irratti laftis jira. Amma uummanni waan baay'ateef lafti wal hanqate fakkaata. I don't know hin qoratamne haa ta'u malee laftis wal hin hanqanne uummanni baay'ateera garuu itti fayyadamas haatu rakkoo qaba. Iddoo baay'eedha ideal ta'anii resoursiin akkasii hin jiraata. Yaa istookii isaanii keessaa akkaataa itti galmeeffatanii qabaatan akkaatti istookii isaanii inventorii isaanii akkatti lakkaa'an iddoo isaan kaa'an I don't know hin beeku gaa nuyi namni birrii fudhatee baankii kaa'atus maraa isa dhamar isumatu lakkaa'ama qofaadhaan itti fakkaata. Yeroo tokko tokko lafti lakkaa'ama gaa kaaree meetirii hiramuunsaa meetirii iskweeriidhaan hiramuunsaa waan lakkaa'amuu danda'uu fi resoursiin kun mootummaa biratti keessumaa mootummaan isa kanarratti otoo baay'eetti yaade maaliif amma bilookeeti oomishnii bilookeetii lafarratti kanuma salphaadhaan wantoonni hojjetaman jiru. Akkuma waldaa keenya dabattee ilaalte horsiisa loonii jedha. Horsiisa loonii lafarratti horsiifta gaa. Horsiisa loonii lafarratti horsiifta. Horsiisa lukkuu lafarratti horsiifta. Hanqaaquu argitee ijaarsi manneenii lafarratti amma rakkoon keenya uummanniidis waan isuma jalqabaatu dhabne koo isuma jalqabaatu amma rakkoon isuma jalqabaa kanatti ni hafe amma nuyi waa'ee teknooloojii kan biraa jennayyuuti. That is good. Garuu isuma namni mee waan madhalateef argachuu kan qabu waan lubbuu foonsaa wal keessa jiraateef namni argachuu kan qabu dhabame asii. Egaa eessammoonnaan resoursiin mukunuuti lafti production variability factory keessa lafti isa tokkodha waan ta'eef jedhee yaada. Lafa immoo kan bulchu mootummaadha gaa. Namni kan biraan hin jiru waan ta'eef gahee guddaadha. Lammaffaan actually Ministry of Innovation hin jira. Labor skilling illee waan jira. Isaan kun leenjii gahaa uumuudhaan dhaabbilee adda addaa wajjiniin leenjii ogummaa hojii dargaggoonni hojiitti galuu danda'an kana maallaqatti kennuu miti. Amma himaataan gurmaa'anii maallaqni itti kennama. Achi booddeemmoo hin jiru. Mitiira achi booddeemmoo hin jiru. Namoota tokko keessaa barbaadanii gara investimentiitti immoo warri dhufan jiru. Garuu himaataadhaan gurmeessanii maallaqa itti kennuu qofaatu hin taane maallaqni sun maaliif bade hin bada miti yeroo baay'ee yaa daataan qabnu gaa. Garuu hasti generalization fakkaatu gaa iddoo baay'eetti waan kun yaa visible waan mijaan mul'atu waan ta'eef hin bada maaliif bada beektaa leenjiitu hin jiru. Ilaalcha hojii dargaggeessummaa hin jijjiirre sammuu irratti hin hojjenne sammuu irratti hamma hin hojjennetti ani baajata
hojii uumuu irratti baajanni mootummaan kennu jalqaba sammuu dargaggootaa irratti otoo ta'e gaariidha. Tireendiin jirus hin mul'isa waan ta'eef hin gurmaa'amaa maallan itti kennamaa maallanni isin jiru booda isaanis hin jiran. Silaa guddachuu qaba, dippilikeet of gochuu qaba maallaqni sun ofiin of baay'isuu qaba. Ekkoo birrii 20 kennee birrii 40 gaafachuu qaba. Birrii 200 kennee 400 gaafachuu qaba. Isa sana gaafachuu qaba ture. Maaf gaafachuu dadhabee sammuu irratti hin hojjetamne waan ta'eef mootummaan laandii maallaqa miti dura iddootti naannoo akka fiiksida aseetii lafa kanaa fi leenjii ogummaa achirratti bilchaatanii akka isaan ba'an gochuu irratti gahee steekholderii keessaa kan mootummaati jedhee yaada. Kan biraan dhaabbantoonni adda addaa jiru. Fakkeenyaaf United Nation Development jira, United Nation jira, isa jala ejensoota adda addaatu jiru. Gara dargaggootaa inni waan laalan beeku. UNICEF tokko tokko laalan itti fakkaata. Konsilarsii kaase. Isaan dargaggoota irratti hojjechuu qabu. Dhiyoo kana kan hundeeffame jira African Continental Free Trade Area kan jedhu jira. Daldala Afrikaa magada gidduutti walitti daldala asuma kan jedhu kana dargaggoota irratti otoo hojjetanii ammumaa kaasanii kan jedhudha. Inni ijoowwan adda addaatu jiru. Lammaffaan manni amantaalee kana irratti steekholderii guddaadha. Manni amantaa kamiyyuu dargaggoota barsiisu. Kan doktiriinii kan amantii barsiifata amantii sanaa hin barsiifama. Yeroo sana waa'ee hojii, etiksiin hojii, waaqayyo hojjedhi nyaadhu akka jedhe. Kan ijjetiin hin nyaanne isa kana ngalaru jira. Yaa inni kaanis akkasuma jedha. Inni kaanis jedha waan ta'eef inni kan waaqeffataa, inni kan islaamaas, inni kan kiristaanas walii gallisaa hojjedhu kan jedhu rabbi waa'ee hojii akka nu barsiise. Hojjechuuf akka dhalanne barsiisuu qabu dargaggoota jedhaan. Dhaabbileen amantaa hojjechuu waa'ee hojii mootummaa waaqaa akkuma jirutti ta'e lafa kanarrattis hojjechuudhaaf dhalanne. Rabbi inni nu uume, uumaan keenya inni nu uume, harki keenya kun akka qoshashaa akka xurii dhambaruu barbaadu. Rifeensi koo kun fuulli koo kun akka eegamu barbaada. Qaama koo kan eeggatu barbaada. Mitiira kun ammoo hojjedhee fidadhee nyaadhee ani daalachaa hin qabu. Ani jireenya irra jiraachuun qaba. Qaama rabbi naa kenne maaliifan dhiphisaani? Qaama rabbi naa kenne, miila rabbi naa kenne, qeensa rabbi naa kenne, qaama kana, fuula kana, ija keenya, gurra keenya kana akkoo kunuunsuu qabna. Kan ammoo yoo hojjenne kunuunsina. Guyyaatti isa sadii kan nyaannu yoo hojjennedha. Guyyaatti isa sadii kan nyaannu yoo hojjennedha. Fuudii sikuriitiin cimaa jira. Kana irratti manneen amantaallee gahee guddaa qabu jedhee yaadaa. Keessumaa ammoo waldaa keenya waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaarra ba'aa guddaatu jira jedhee yaadaan. Dhugaa dubbachuuf miseensa keenyaas haa ta'anii miseensa keenya alas haa ta'anii dipaartimentii kana kophaatti dhaaben jira gara fuuldura akka yaada kootti gaa. Nuyi walitti dhiyaatee mari'annee kan gorsu leenjii waa'ee hojii kan kennu jiraachuu qaba jedhee yaadaan dargaggoota kanaaf. Nuyi waldaan kun ofumaa jiraachuu miti kan dhalate. Biyyi kun ikoonomiidhaan guddachuu qabdi. Qabeenyi biyya kanaa sababii waldaa kanaa GDP'n biyya kanaa dabaluu qaba. Sababii dargaggoota miseensa keenyaa GDP'n biyya kanaa dabaluu qaba. Per capita income'n keenya dabaluu qaba. Sadarkaa jalqabaa irratti galiin miseensota keenyaa dabaluu qaba. Kana irratti hojjenna. Kana irratti hojjechuuf immoo ga'ee guddaa akka stakeholderii tokkotti ga'ee guddaa tunurraa barbaachisa. Kan jedhudha developmentiin adda addaa jiru kan akka igaarfaa jiru. Ani waasaan hojjetan beeku yaa dubbachuuf taa'aa dargaggoota ani beeku malee carraa hojii uumullee jira miti akkas jiraatti fakka godinoolee aanolee irra jira waggaa dheeraa turanii dhugaa. Carraa hojii uumuu himaaxamu sana isa jedhu isanii carraa hojii uumuutu jedhanii dargaggoota hojii uuman ol guddisaa actually mootummaan naannoo Oromiyaa ta'e yeroo baay'ee kana hordofu isaan amma gara oliitti ol dabalaa deemu ol guddisaa deemu gara investimentiitti akka isaan ce'aan gochaa deemu garuu fudhatee kan badeetu caala fakkaata. Dargaggeessa achiin badeetu caala fakkaata. Rakkoon furaa deemnu dargaggoota keenya baay'ina dargaggoota keenyaa hojii wal simachuu qabaadha. Tole galatooma yaada bal'aadha nu kaaftanii dargaggoonni keenyas miseensonni keenyas waan baay'ee irraa hubatan irraa baratan qaamni dhimmi ilaalullee namni chaanaalii yookaan immoo yuutuubii keenya hordofullee waan kanarraa barateera jedhee yaada. Mee dhumarratti obbo Kennaan Gaalaal waan daa'imummaa irraa kaasee ammallee itti jiraataa jiru dhaasa'anii waan qabatamaa jechaadha. Maal jennaan har'as dhaabbilee adda addaa keessa hojjettu asiin hojjettu
baankii hojii gamtaa Oromiyaa irrallee hojjettu iddoo biraas. Akkas jechaanii iddoo tokkotti of hidheen taa'u hojiin sammuu koo keessa jira baaseen itti fayyadamaadha. Kunuu jireenyi keessanuu barnootaa jechaadha. Kanaaf dargaggoota miseensa waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kanaaf dhaamsi isin qabdan maali kanaan qophii keenya irraa goolamnu? Miseensota keenyaa fi amma waldaa keenya wajjin yeroo hundumaa iddoo jiranitti mul'ata waldaa kanaa galma geessisuudhaaf gahee nama hundumaati. Qajeelfama ittiin bullu qajeelfama waldaan hojii gamtaa biyya kanaas pirinsipilii isaa immoo kan addunyaas kan ittiin bulludha. Miseensonni keenyas warri miseensa ta'uudhaaf adeemanis ammaaf sheeriin gurguramaa waan jiruuf jechuudha. Waldaa kana na jijjiirama jennaan biyya kana irratti gurmuumnee waliin taanee jijjiirama fiduu qabna. Kophaa ammaa baay'ee deemame. Karaa adda addaa deemameera. Namni deemin hin jiru kophaa. Anis deemeera. Atis deemteetta. Miseensi keenya warri dhaggeeffataa jiranis karaa adda addaa deemaniiru. Inni kaan immoo jira kan jirus jira. Maal gurmuumnee yeroo adda addaa hima diigamne miti kan jedhu jira gaa miseensa keenya dhaggeeffatu ma gurmuumna meerre maaltu dhufre kan jedhu jira. Inni suni sila jenneerra waa'ee geggeessummaa irratti, waa'ee mul'ataa irratti, waa'ee kutannoo irratti, waa'ee koomitimentii irratti jenneerra waan ta'eef jabaatanii waldaa kanaa wajjin akka hojjechuu qaban. Waan gaafachuu qabu gaafachaa qajeelfama waldaan kun ittiin bulu beekaa miseensa waldaa kanaa kan ta'u waldaa caffee dargaggoota hojii gamtaa kan ta'u mul'ata waldaa kanaa beekuu qaba. Dambii ittiin bulmaata waldaa kanaa beekuu qaba. Waldaan kun garamitti akka deemaa jiru beekuu qaba. Beekummoo miti ga'ee isarraa barbaachisu immoo hojjechuu qaba, ba'uu qaba. Anamma koo ga'ee kooti miseensa waan ta'e waldaa kana keessatti eessa koottoo jedhan nan dhufa. Miti isin wajjin hojjenna. Eessayyuu koottu naan jedhan. Kanaafuu asumaan yeroo adda addaa sappoortii kana godhanis jiru biiroo keessa. Waldaa kanas akkan jajjabeessu kana itti riippoorti godhu hoogganaa koo geggeessaadha liider obbo Mulee Disaasaa baay'een galateeffadha. Naa jiraadhaa asumaan jechuun barbaada. Sappoorti godhu waan ta'eef asumaan waldaa kanaas yeroo illee wajjin hojjennullee. Kanaaf miseensonni keenya jabaachuu qabu. Miseensi itti dirqama qaba. Gahee isaa ba'achuu qaba. Naannoo irra jirutti damee isaa keessatti koreewwan naannoo damee isaa jiran sana iddoo jiranitti wal gaafatanii wajjin hojjetanii isa taargeetii isaaniif kenname waan hojjenna jedhan follow up godhanii hordoffii barbaachisa. Wal hordofanii wal utubanii jaalalaan tokkummaadhaan hojjennaan lafa yaadne hin geenya. Namni kana faallaa kana yaadus immoo jira ta'a. Waldaan hin ga'a. This is an institution. Waldaan hinuma ga'a. Kanaafuu abbaan waldaa kana duukaa jabaachuu barbaadu egaa maal egaa maaloon kunooti faddis kunooti maaloon kunooti jedhanii dirreen kunooti jedhanii faddis kunooti dirreen kunooti jedhanii asirratti beekumsa isaanii ogummaa isaanii humna isaanii waan danda'aniin waldaa kana bukkee dhaabachuu qaba jedhee yaada. Waldaan kun food security rakkoo nyaataa biyya keenya keessatti uumamaa jiru faluudhaaf kan hojjetaa jiru. Kana kan caale maali? Amma kan Finfinnee fuulduraan yaa Afrikaatti darbina. Rakkoo guddaan magaalaa Finfinnee keessa jira waan ta'eef. Rakkoo guddaan magaalaa Finfinnee keessa jira. Karaa hundumaa soosho ekonomik kan soosho ekonomikii isaa kan hawaasummaan isaa dinagdeen isaa rakkoo guddaan Finfinnee kana keessa jira. Inni irraa jalaan inni ofuraa deema waldaa kanaan furama. Ani gaaffii uummanni keenya yeroo akkatti taa'ee yaadu waaltu dhagahama beektaa dhuguma firii ta'ee gaaffiin uummanni keenya magaalaa Finfinnee keessatti qabu gaaffichi gaaffii balee yeroo baay'ee ibsamu natti fakkaata abbaan beeka mana manatti waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaatiin falama karaa adda addaa yaalameera waan ta'eef inni kun immoo mee kanaan immoo yaallaa miti. Godhamaas jira, ta'aas jira, raawwatamaas jira. Maaliif kun immoo koomitimentii miseensotaa barbaachisa ammayyuu. Koomitimentii koree barbaachisa ammayyuu. Mul'ata guddaa qaba. Fidii qofaatu hin taane ani maalan fide? Ani maalan godhe?
baasuu mul'anni amma overnight waan achiif ta'u miti silayyuu overnight waan mantini ta'u miti kan otoo fiiganii hidhatan immoo otoo fiiganii namatti bu'aa jedhanii halkan tokkoon wanti ta'u hin jiru adeemsa qabu hundumtuu jijjiiramni immoo yoomuun dhaabatu waan ta'eef isa yeroo dheeraatti eeggachuu qabu miseensonni keenya isa yeroo gabaabaa immoo yeroo gabaabaatti eeggachuu qabu amma environmentii keessatti hojjenna isa keessaa ofii falama rakkoodha external environmentii garuu we should have to treat achitti akkuma isaatti asis approach fayyadamna malee ammuma haa dhufuu inni hin jiru garuu amala doggootaatti beektee yeroo baay'ee ammuma ciraa ammuma haa ciramu ammuma haa gubatu jiidhaadha hin gubatu ganaara maleennoo kanaafuu isa keessaa baanee bilchina nu barbaachisa dhugaa dubbachuuf taanaan miseensota keenya bilchina nu barbaachisa hunduma keenya bilchina nu barbaachisa akka dargaggoota hottennee kaanee waan baay'ee miidhamne irra waan ta'eef bilchinaan obsaan dandeettiidhaan beekumsaan baay'ee kompitensii nu barbaachisa dhugaa dubbachuuf taanaan technical kompitensii ogummaa ittiin hojii kan professional nu barbaachisa waldaa keenyaaf ammayyuu isa sila jenne leadership competencies nu barbaachisa isa headquarter irraa qofaa miti dameewwan iddoo jiranitti leadership competencies isaanii cimuu qaba bor isaantu gaggeessa kaa'umfateeyyuu ga'umsi gaggeessummaa isaanii cimuu qaba ogummaa isaan waa'ee waldaa irratti qabanis cimuu qaba cimsachuu qabu eessama fidatu kana karaa jalqaba hin dubbifama barreeffamoota hedduutu jira waa'ee waldaa irratti waldaan biyya kana keessatti maal akka fakkaataa turte waldaan hojii gamtaa biyyoota hindi keessatti Keenyaa keessatti maal akka fakkaataa ture beekamaadha waan ta'eef sana dubbisuudhaan biyya keenya irratti immoo amma haala amma jiru wajjin immoo akkamitti deemamuu akka danda'u waa'ee waldaa beekuudhaan waa'ee PLC yaadaa waldaa keenya wajjin deemuu hin danda'amu baase waldaa hojii gamtaa wajjin adda adda pirinsipiliinsa waa'ee share kaampaanii kan biraa yaadaa kana wajjin hojjechuu hin danda'amu baase waa'ee kaampaanii giruuppii kan biraa yaadaa kana wajjin hojjechuu hin danda'amu waan ta'eef waa'ee sole proprietorship enterprise dhuunfaa yaadaa waldaa wajjin hojjechuu hin danda'amu waan ta'eef nu waldaadhaan yaanna waldaadhaan yaanna there is no monopoly nu keessa monopoliin hin jiru one voice one power jedhamtire principilii isaati waan ta'eef sagalee tokko hangoo tokko jedha waan ta'eef isa sanaan bulla waan ta'eef waldaan keenya miseensonni isaanii cimuu qabu akka maqaa keenyaa ta'uu qabna ogummaadhaan cimuu qabna beekumsaan cimuu qabna dorgomuu qabna dhuunfaatti yoo dorgomnee dhabaase walitti kan dhufe waldaa keenya jabeessu leesii ta'uu hin qabnu dadhabaa ta'uu hin qabnu warra ilbee dhama miti renni hojii warra hojii procrastinate hojii hojjechuu warra nuffan ta'uu hin qabnu nuyi hojii bulfachuu hin qabnu nuyi kan waldaan keenya kenne miseensota keenyaaf amma hojjechuudha isa har'a boroo nan danda'a boris nan hojjedha iftaan nan hojjedha jecha iftaan immoo kan biraadha kaa guyyaadhaanu kan biraa hojjenna nuyi bara kana keessa hojjenna kan jenne dameen kan karoorfate hojjechuu qabaadha dhuguma hojjechuu qaba jijjiiramni gara waaqaan dhufu lafarra jira haaraa maaltu dhufa mannaa miti nal tokko bu'e lammaffaa deebi'een bu'u inni sawaaqarraa al takka warra Israa'el bu'e sana inni bu'u ofii hojjechuu qabna ofii jijjiirama fiduu qabna maaliif harka nuu kenni miseensonni keenya mana dhugaa itti deebina waa'ee hojii kana amma kanaan inni himu dhugaa itti deebina malee karaa inni himu waa'ee hojii miseensonni keenya hojjechuu qabu dhuguma koomitimentii hojii qabaachuu qabu halkan kaan hojjechuu qabna baasee guyyaas hojjechuu qabna halkanis hojjechuu qabna silayyuu du'uun keenya nafu humna keenya fuunee har'aan hojjennu taanaan sanadha du'uun keenya yoo nafu maal ta'a yoo hojjenne teenyus hin dadhabna hojjennu sun dadhabna rafnu sun dadhabna dadhabuu nafu yoo miilaan deemee dadhabna yoo taaksii numa konkolaataan deemee dadhabna inni konkolaachisaa hin dadhaba inni keessa taa'us hin dadhaba biti hunduu dadhabuun keenya dadhabne time is now amma yeroon hojii amma yeroon jijjiiramaa dhugaa dubbachuuf taanaan karaa agarsiisa waldaan kun karaa agarsiisa miseensi hojii ummachuu waldaa kana keessatti qaxalee ta'uu qaba dhufee miseensa kana keessa qaxalamu qaxalee ta'uu qaba cimaa ta'uu qaba influence kan godhu jijjiirama fiduu kan danda'u jijjiirama fidee hoogganuu kan danda'u jijjiirama fidee sisteemii itti fufsiisuu kan danda'u ta'uu qaba ammayyuu miseensota keenya dhugaa waa'ee hojii no tolerance dhugaa hojiif inkuluusina taanaan hojiif iddoon qabnu taanaan oflaannee hin hojjennu taanaan yoomuun jijjiiramnu kana beekuun barbaachisaadha oflaannee hin hojjennu taanaan yoomuun jijjiiramnu hojjennaan garuu waan jijjiiramne hin jiru kanaaf uumamne waan ta'eef waan gaarii immoo addunyaa kanaaf buufnee deemuu qabna waan gaarii biyya keenyaaf buufnee deemuu qabna waajjira hojjennu keessatti waan gaarii hojjennee darbuu qabna nuyi dhuguma karaa deemnu irratti hojii keenya jijjiirama fiduu qaba yeroo dubbannu jijjiirama fiduu qabna
isa jennu hojjechuu qabna isa hojjennu hojjechuu qabna. Hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu. Daawwattoota keenya qophii imala guddinaa hordofaa turtan kutaa lamaan isinii dhiyeessaa turre afgaaffii obbo Kennaa waliin taasisaa turre xumurree jirra. Hanga yoonaatti nu hordoftanii barnoota guddaa irraa argattanii keessattuu dargaggeessi keenya hojjechuu akka qabu hojjechuuf immoo hojii uumuu akka qabnu hojii uumuun kun immoo sammuu keenya keessaa akka ka'u akkasumas immoo waan humne sana hoogganuu danda'uudhaan itti fufsiisuu akka dandeenyu obbo Kennaan nu kaasanii jiru. Isaan irraas waan guddaa barattaniitu jennee yaanna. Akkasumas waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kana keessattis miseensa ta'uudhaan hojii nuti hojjennu hubattanii akka kanatti wajjin socho'uudhaan mul'ata keessan mul'ata waldaa keenyaa galmaan ga'uu akka dandeessan isin beeksisaa. Qophii keenyarraa kanumaan xumurraa. Ogeessi kaameeraa Daani'eel Daksiisaati. Qophicha kan qopheessan Bayyanaa Taaddasaati. Turtii gaarii qophii biraa walitti deebina. Yaa obboleessa koo sittiin himaa haalli garii namaan deema findaa gatiin beeka jirtu imaammaddu gara guddinaatti. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumaarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu.